amma immoo tanaas sharmuxitti ta'u odoo isa beektu odoo iftuu beektu jaarsa namaa odoo beektu Abrahiim baafadde itti irra guutu waraqaa isin irra guutu san anaa fuula isaanii duratti ciree fuula miidiyaa dura waraqaa san gartee akkana ciree isin gartee anaa isin gartee isuma san agarsiisi. Hira ifirra si guutami hira yoo barbaadde jaartii yoo barbaadde haadha ilmaanii as keessa dhiifteeti isin Ameerika jirti har'a ilmaanii Hira intala kam jirtu hira intala jiraan tu jirtee bara. waliin ni jira Isin akkamitti jirtu? akkamitti jirti maal jirti sharmuxxiin gaafa jaarsa namaa seente hiree Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maatii maammee warri taatan akkasumatti hawaasni keenya kan biyya keessaa kan biyya alaadha. Hundi keessanuu isin jaalanna isin kabajna. Bakka guddoodha isinii qabna. Salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa qilleensarra balaliitee lafa jirtanitti isin biraa geessu isiniin jenna. Hayyee Faatuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota maammeetu hundi keessanuu akkami ashama harka foonecha daawwattoota ni xiyaas keessa jalatti argamtanii asumaanuu salaamanni xiyyalleen hunda keessanuu barreessee isin bira haga hunjaa dachaan egaa arraan tanaa honoonaa fi maammee waliin dachaanee jirra. Jarri kun faanan taluuti maaliif dhufan jechuun keessanillee ni oolamu. Inshaallah waanni hundi ni toltiisi wanni hundiis ni sirrooti. Arra akkasuma waliin dachaanee jirra wal biratti argamna maammeenaa isinii tuttuqumee dura. Maali meemma qabxii takka tuqeefkaa jarri afaan ka'ee jiran. Bas daawwattoota gaa dhugaadhaa anaa fi maammeen wal biratti argamnee turre waan hin taane keessa galleettillee turre waan sanillee waan keessa gallee irraa dachaanee akka keenyatti dachaanee jirralleedha. Maaliif namni hin aarrees hin jiru kan aareen araaramnes namaa miti. Rabbiinuu namaaf araarama namni ilmi namaa ta'ee waan ni balleessa. Balleessee badisanis ifitti beenaan ammaasis tokkoffaadha kan ta'e daawwattoota keenya warreen karaarra nu keessan isiniif jecha waan isin feetan waan kanarra bobba'aa yoo isin jettanis waan isin tarkaanfii irra nu keessan san nuti irra bobba'uuf qopheedha. Kan ta'e hedduu takka miidiyaa tana gubbaa irra waan addaatii deemu jira. Hundi keessanuu laaltanii jirtanii qobboohutti iftuu ana jalattillee maaliif anis karaa isiniif deebi'ee maammeelleen akkasumatti tahee anaa fi maammeen duraanillee shooran taanee Fooziyaa irrattillee fudhannee turre. Silaa nuti arra akka kaane sanitti Fooziyaa irratti akka isaan yaadan saniin irra bobbaane nuti arra nama lafa balleessee duniyaa balleessee miidiyaa tanaanillee tollu miidiyaa tanarrattillee ol hin baanu arra. Alhamdulillah. Fooziyaallee nuti hin miine Fooziyaa sodaachisuuf jara akka nu dhiyeessan godhuuf akkasumallee goone bakka san cufarraa dachaane irraa oollee jirra daawwattoota viidiyooti warreen laaltanis daawwattoonni maammeetti jalatti argamtanii fi kana jalatti argamtanillee kara sanarra dachaanee jirra fuulbana dachaanee rabshaa san cufarraa'u maaliif bultii namaa keessaa bahaa warreen jettan galatoomaa laakiin hedduu takka warreen keessaan dhuftanii bilbilaan nu bira dhaabbattanii fi warreen komantii keessattillee komantii jalattillee nu barreessitanii nu bira dhaabbattan hedduu takka galatoomaa isin jaalannaa bas angama kiyyaan ammallee daawwattoonni maammee jalatti argamtanillee dhiifama guddaa soorii isiniin geetiin jira. Hayyee daawwattoota keenya hedduu takka galatoomaadha hedduu takka isin jaalan isin kabajna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilma namaa kana waa hedduudhaan mudata. Jireenyi kun bu'aa bahiidha jaanii guyyaan tokko gammachuu guyyaan tokko gadda. Arra wanni nama gammachiisu keessaa wanni dhageenye jechuudha. Oduma gartee gaa sooshaal miidiyaa naanneessinu iftuu fi akkasuma qabboo Abrahiim walitti deebi'uudhaaf shoora guddaa warri taphatan warri gahee guddaa leencaa bahan abdii fi duniyaan ilmi namaa kun waliin qixxaatu baganurra jiraattanii bakka tana dhaabbattanii obboleeyyan keenya kana lamaan walitti dhiibuudhaaf carraaqqiin isin gootanii fi ifni isin gartee dukkanni nurraa saaxanii ifni isin nuuf fidan hedduu takka nama gammachiisa. Wanni nu gammachiisu tana keessaa takka tana jechuudha. Maaliif obboleeyyan akkanaa qabaachuun hedduu takka nama goonsa. Akkasuma seeddaa miseensonni warreen maatii warreen hedduu yuutubara hordoftan hawaasonni keenya warreen dandeettii nu caalaa qabdan hanga nama keessan jaalattanis nu garsiiftanii jettan namni keessan dhugaatu gongoree waan takka balleessa qeequun jechoota komii irratti dhiyeessuun wanni kanaas hin fakkaattu jechuun iddoo nama keessaniif qabdan gartee nama garsiisa. Saniif namoonni nu qeexxanillee namoonni gartee nu arrabsitanillee
namoonni gartee qeeqa adda addaa nu dhiyeessitanii komintii adda addaa nu barreessitanillee akka nuti daandii gartee daandii hallayyaa nama geessu kanarraa akka deebinuuf shoora guddaa taphattan galata guddaadha qabdan hedduu takka galatooma akkasuma warreen gartee gorsa nuuf kennitanis WhatsAppiinis ta'ee komintii jalatti gartee waa hedduu nu barreessanis hedduu takka galatoomaadha. Komintiin isin nu kennitan yaadni isin nu barreessan daandiirra nu qaceelcha daandiirra nu deebisa hedduu takka barnoota nuuf idaa namoota hedduu dandeettii nurra qaban yaada bu'aa nu kennan hedduu gartee egaa hedduu takka isin galatoofanna yaada keessanis qeeballee jirra suniif nuti gaddi namaa gaddi obboleeyyanii gadda keenya dhuga gammachuun obboleeyyanii gammachuu keenya ammoo ilma namaa kana jaaladhu malee kabaji malee amanin jaan dhuga ilmi namaan amanamu yeroo garii immaas wantoonni garii xiiqii keessa si galchanii beekallee wallaalaa godhan alhamdulillahi rabbil alamin tarkaanfii hedduu silaa gartee badii hedduu seennu arra gartee if harkinees darkaa kanatti as deebi'uun waan hedduu nu gammachiisaati odoo harki nu madaa'e alhamdulillahi rabbil alamin maaliif waan garii dubbii garii beektaa tagarii ni bulfatan jiran tagarii ni dhiifatan jiran fuulduraaf si galte suniifuu baga gartee sanillee rabbiin bakka tana gartee irraa nu qabe akkaataa silaa tarkaanfii goone jenne wanni san nu goosisee ni beeytanii dhiiga gubbaa harke namni kun beeki wayi si dhagama boo waan takka takkaa si dhagama ilma namaati gaa'ii attis gubbaa bakka san keessee filaalte ilma namaati ni dogongotte jechuudha. Ammoo alhamdulillahi akka silaa yaadamee gartee lafa kaayamee gartee wanni taame rabbiin gartee obboleettii teenya fooziyaallee akka hamaa isiirra geessuu dhabuu keenya alhamdulillah rabbiin nu dandamachiisu alhamdulillah jenna akkasumatti gartee rabbiin gartee obboleeyyan keenya lamaan gammachuu isaanii bultii isaanii bareedduu akka gartee nu garsiisu rabbis ni kadhanna nis ni hawwina nu gammachiisaas sigalte suni ammas inni bultiidha inni jaarsaa jaartiidha akkuma fedhee utaanaan muree murteessuu kadhante akkuma dheengadde jennee jaarsaa fi jaartiidha ammoo namni tokko waan ifi muree murteessu nama waliin fixuunis maaliif barbaachisa bishaantu dheebote jedhe ibiddaa dhaamote sigalte waan faallaati jechuudha namni kun gaasi dhufu nama iyyuutu wanni isaa akkana na godhan keessi dhufa akka gartee garaa si mararutti akka ati darbuu hin dandeenyetti sigalte suma qofaan qaba barra roorroo kanaan na jire jee sigalte garuu namni kun waan takka odooniif gartee godhuudhaaf hin kaane sigalte gara gaggalchii ilaali namaan mari'adhu odoo takka waan goone eega goote immoo deebitee wanni sanillee gartee waan kanaan godheettee keessatti illee ilaaluun bareeda ammoo waan goote takka deebitee lakkii boo saniif jecha kanan goone roorroo kanaatiif na oofanillee gartee beeku waan fakkaataatii miti ammoo wanni hedduu nama gaddisiisu obboleessi keenya Ibraahim achii fiigee akka namni gartee manarraa isa ari'ee roorroon biraa isa ari'eetti waan godhe san gabbaate yoo goote godhe ji'iiti as baasi sanis otoo as hin baasin asitti niin dubbadda isa jalqabaa ani beeki daawwattoota kiyya akkuma warreen fiidiyooti yaalaaltan hundi keessanuu warreen hordoftan sirri ni hubattanii isa jalqabaatis yeroon dura kaasee mush iftuu obboleessa kiyya bultii diiguunii fi miti anaa fi isiin wanni irra waliin buune waan biraati mush bultii isaatiin ilaalama warri fiidiyoo sirri caqasan fiidiyoo isa duraa an namni mana keenya hin dhufiniin je tarkaanfii sanirraan kaate isa akka qoronaadhaan telefoonaan jala deemeetiin telefoonaan illee daawwattoota isin dhiyeesseefitiin turen ati boo dhugumaan fuute hin fuune naan jee bas iccitiin inni as gubba baasee fi iccitiin inni duraan ana qobannaa jaasaa tabiraa maaliif wanni taate akka biraati ta dhufee sitti himatees tabiraa wal faalleessitee jechuudha ilmi namaa tokko miti maaliif
ilmi namaa hammas Amanuun hin jiru. hinama namu qaamanan rabbuma qofa ani irra silaan waan meeqa keessa galee hatta ani miidhaa garagaraatti narra ga'e namni akka kiyya miidhame hin jiru namni akka kiyyaatiin miidhame hin jiru amma nama meeqaan na akkasitti na cafaqaniiti waan meeqa keessaan dabare maaliif irra dubbachuu sanillee hin danda'u maaltu nu godhe isa kan akkana duniyaa tana cufa namni akka duniyaa tana cufa irratti nama hunda walitti buusee akka walitti taphatan akka ilmi namaa sammuu walitti taphatu wal godhe Ibrahim obboleessa kanaa silaa hojii dhalachuu baatanii warra jira maaliif yoo ta'e ani miidhaan irra geessee haadha mana isaa miidhaan irra geessee ollaa miidhaan irra geessee maalak waan meeqa keessa nu galchee barinni waan hin taane cufa nu goosisee barinni maaliif an silaan inni iftuu irratti ni fuudhaa akkuma ana ifiifis fadhutti ni iftuunis feeti beeki anis akkuma irratti fuudhuu hin feenetti isiinis irratti heerumuu hin feetu anis akkana irra fuudhan hin fedhu dhalaadhaa miti hundinuu akka isii irra fuudhuus hin fedhu leesh yoo maatiitii ni qaba ilmaan wajji qabdi Ameerikaa fi jinni garuu dubbii ammaa asii tana maqaan irra kaayan malee wanni kun hin jirtuuti ana jeesuu deemanii kan na godhuu deeman jeessi dhufee mireeti. Ani kitti naan dhufe waan biraati akitti birraan faan lafatti barbaadu jira waan biraati tana caalaanii kaniin ol bee isaanis fuudha yoo fedhe anaaf fuusisaa hin jeemaleen ammoo fuudha amma inni hime intalti kun osana dhuftee jirti dhufu jirtii taamma inni jutana dhiira taanaan gaata hadda as baasu. Yaa sana inni ni fi ambar gaafi takatanii gaafadheen gaafa boo Ibrahim fuute jeni yoo fuute maas hin baafne sin jaani ati ilma dhiiraati eega yoo fuute akkuma dhiiraatti fuudhee maan jenne maaliif callifte dubbii tana maaliif hin baqeessin yoo kaayisee as baasin jan tana homaa callifteellee jee gaafadhe daawwattoota ija viidiyoo irratti jechuudha akkuma haasawaa logoonetti sun hundaa'u gaadheen gadda as deebitee gartee duniyaa fi abdii bira guyyaa dhaqan calleesse jechuudha asii dura manguddummaa duraa sanillee silaa arra obboleeyyan keenya har'a manguddoo tan haa galatoomanii namni hol qabuu danda'u hol qabuu hin dandeenye jira silaa gartee as durallee manguddummaa duraanii sanillee qeebalee wanni kun sadarkaa dila kanan geessu garuu fuudha isaatiif sababaa fuudha isaatiif hawaan kana gaa as dhufe gartee calleessee waan sanillee fidee gartee asittiin argamsiisin wanni san tanii tanaa jee kallinlee addan baasin roorroo biraatii gartee lubbuun na ba'uu deema jee gwaani baasee deebisee sababa saniif takka obboleettiillee miidhamte obboleettiin isaallee miidhamte Faatumaa jechuudha deebisi anillee wanni gartee bakka sana naqe ay namni kun kala isa hojii nyaataa turan diineedha birraa oroodha akkasuma gartee Fooziyaa obboleeyyanii viidiyoolee hedduu hojii hojjannee akka obboleeyyanitti asii durallee jechuudha waa'ee araara Fooziyaatiif akkasiillee garuu wanni sun hundinuu deebisee obboleeyyanillee waliin mateessee nutillee fudhee shoora biraa nu naqanii naqee jechuudha. Ani duba hedduu takka galatoomaa warri nallee arrabsitan hedduu takka galatoomaa maaliif waan sirraan fakkaanne takka obboleessi kee bootun sirraan fakkaattuuti ati boo akkamitti kanatti dhugaasin jee namni san nama si jaalatu hedduu takka galatoomaa. Alhamdulillah garuu akka silaa Faatumaan taateen baguma Fooziyaa sadarkaa gartee waan hamtuu irra hin sadarkaa dhiisanii bagan geene irra Fooziyaan bagaanan sadarkaa san gee Fooziyaan sadarkaa san hin geene. Arra silaa bakka Fooziyaan geessisan ani gahee bakka nan geessan Fooziyaan geesse anuu ofittiin qaanfadha. Qaanyiidhaasi waan yaani maal jeetiin isin ibsa daawwattoota kiyya ani keessaafuu warreen hedduu takka na arrabsitan arraba garagaraatiillee arraba keessan sanis ammaan gajji'ee galatooma dhibbarraa dhibbatti maaliif hangama kiyyaan ofiillee isinii godhe. Bas isinillee dhoofina godha. La isinillee dhiifama nuuf godha dhugaa. Dhiifama nuuf godha. Bakka irraa deebi'aa nuun jettan sadarkaa deebi'ee ani gama kiyyaan araarmayni kalafaatii beekaman guddoon dhaabbadhu warreen jiran tuulaadha amma. Laakiin hordoftoota qaalii teessan godheetiin deebi'ee kara. Maaliif namni lolee hin araaramne kiyyaa miti rabbiin namni takkamaas waan fuulduraatiif waan boodaa beekuu qaba. Ijjichi duuba waa namaan agarree tammu kan keessaa fuudhanii itti Oromoon. Kanaafuu waan tana caalaan irra ga'uu deema. Tana diraniitiin irra ga'uu deema. Ifarkeetiin jira. Silaa walumaanuu ibidda biraa seenne. Kanaafuu ifarkeetiin jira ifarkee karaa deebi'eetiin jirani. An deebi'ee daawwattoonni maamee jalatti argamtan kana jalatti argamtan
كفوزيا جلت اللي ركمتن اللي فوزيا تجاز ناتو أرارفتا ناتو باسيسي وان يعني باتو فيفنا إن شاء الله فوزيا هاك من نجيسنا بيران دابدا وان غاري تكسانيس غرتي حالا غرتي فيا سيداتي فخنا اللي وان غاري تكبني أنا جلديما أنا مالي في أودو إنسان نجلن ديمي ورنا تومي وسو نجلن ديمين أنا خاخي من نجيسس إنما براتي أبراهيم وجنين ورن لفتي ميديا سينون فين جرا ورنا كانت الدفنين ده كباني فوزيا خرخنا نوتو فيفتاسي نو واخ مجيفتاتي نو ولا نتاتي فوزيا ني فيفناسي نسني ولا نا واهندو بردا بنا فوزياس أكسم إفتوس سيوتي إن شاء الله سيوتي أنا جمع خيان ديفا مسيف قدي ديفا مناف قدي لكن ديفا مني خي خاني منا ست رفمالي تنامتي أتي بكا قبا قبدا جرا خانا مو أنا تو فيفتا داوتو تخيا أن جمع خيان ديرادو أن سرارنا مسندور دابتي أكنت تحساو متي لكن مو إسنوما ولكم ناماس جالالوانا جالتني في خان دلسنيس نعرفستني خررنا ديبستن ديبي ماس خرر خلاص كارا كيسن ديبيتين جرا إسنت تيب كنيتين جرا خلاص نما فيران ديسن جانت ديسن إتديسن مالك خليشاس غا إسنوما ديسني أراس بكي دين كم إسنوما ديسني مالف والكمنا نوتو غواليت يجودا في أكاسي داوتو تخينيا هدو تكاليفا منوف ودادا أبليان كينيا خغرا ممتيسني ليني بايجفنا وان بريدا داني سيني أزباني جنة يادا كمنا إجرانو هم بسادا أبليان كيسن تيس لمي خيساني dogongora keenyaas fudhanne akkasumatti fuulduraas yaada keessan nuuf dhiyeessu koomentii bakka irraa dabnetti illee gartee dabdanii nuun jechuu illakkisinadhaa isin asittillee yoo daba qabaannee yoo daba jiraanillee koomentii nu barreessaadha warreen keessaa nu dubbistan ammoo hedduu takkaanii warreen keessaa nu dubbistan hedduu takka galatooma isiniin jaaladha yoomiyyuu isiniin jaaladha oromootiyya onneetiyya keessana jirtan oromootiyya isiniin jaaladha wallahi hedduu takkaan isin jaaladhan keessaafuu warreen keessaa dhufanii فاطمة بكتر ردا بدو يتن وري واتساب بينا دفتن هدو تكنا غلطو ما اسنين جاردا يوميو I love you نبول ستاني بقى قد اسنين رادلني الرئيسين سبب خيسانيني خان شفتين خنون وخسارة ميقا جلاباني الرسل تتندراني تويانا إفا قرر جرة هنگا فيديو نجيا فيديو بريد دودا ورد تشانتي الراتان مقبني جرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته